Ashama harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa lammii maatiiwwan hundumti keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha anis nagaa fayyaa koodha. Har'a ruuzaa fi biryaanii walitti akka biryaanii jedhanii ruuza adii fi diyaa fi kudura walitti hojjechuu barbaada jechuudha. Maatiiwwan kooyi hanga dhumaatti na faana ta'a. Kanas diyaa xabbasee qopheeffadheen jira. Asittis baalinjaalii xabbasee qopheeffadheetiin jira. Asittis bataataa haalawwan wal fakkaatuun mummuradhee qopheeffadheen jira. Asittis qaaraa filfil baareetti qopheeffadheen jira isiniin jedha maatiiwwan kooyi. Asittis kanas walitti akkamitti akka nannaqu hunduma isaayyuu na faana bu'aatoo ilaalaa isiniin jedha maatiiwwan kooyi. Asitti yeroo kiyya gabaabsachuudhaaf kana xabbasadhee tan jira. Shunkurtii timaatimii shunkurtii dura gallii godhadhee shunkurtii adiitti godhadhee achiin booda timaatimii itti godhee xabbasee figeechifadheen jira. Yeroo kiyya gabaabsachuuf isiniin jedha maatiiwwan kooyi. Amma na faana taatuma ilaalaa isiniin jedha. Amma bizaaritti seessifadha. Asitti filfilii baay'een jaalata waan ta'eef filfilii xiqqumatti godhadha. Kunis kurkumiidha kinooti maatiiwwan kooyi. Kinooti asittis kanasitti godhadhaan jira bizaarii kanas. Kun immoo kan biryaaniidhaaf hojjetamu kaartoona keessaa ba'ee jira malee kan yeroo biryaanii hojjedhu itti godhadhu isiniin jedha maatiiwwan kooyi. Kinooti bizaariiwwan haala kanaan itti seessifadheen jira. Amma diyaayii keessa godhadha jechuudha. Erga diyaayina gara nuuf ta'e amma filfil baareetti itti seessifadha. Duras ittiin xabbase garuu akka shittaan isaa mallee bareeda naa ta'u kun samanii jedhanii akka dhadhaa biyya keenya sanii ittiin godhadha xiqqooyi. Kana geejjifadheetiin jira. Asittis ruuza kinoo xabbasadheetan jira. Ruuza affeelatan jira. Yeroo ruuza affeelu kan na barbaachisu heelidha, mismaariidha, quruffuliidha jechuudha. Yeroo maatiin keessan yeroo nyaatan kan hin jaalanne ta'e keessaa baafachuu hin dandeessan gizee gara xaasaa itti galdeeffannu jechuudha. Akkasumas waraqsaalonas yaabisii yookaan goggogaa isaa yoo mana qabaanne itti gogoone uumaa rakkoo hin jiru. Shittaa isaa baay'ee tokko nu bareecha jechuudha maatiiwwan kooyi. Ruuza itti seessifadheetiin jira.
Kanuma afaan kaashin jedhama maatiiwwan koo. Amma kinu asitti kuni zafaraanii. Asitti kinu leemuun juusiitti godhadheetu jira. Leemuun juusidha. Maayii wardi jechuudha. Kanani walitti goggodhadhee. Achiin akkanatti gubbaa isaatti nan goggodhadha. Kinu jedhama maatiiwwan koo. Amma kinu asitti baalinjaalis gubbaarra nan naqadha. Bataatas akkasuma kinuutii gubbaarra nan naqadha. Ammas dhadhaa kana xiqqoo gubbaarratti nan firfirsa. Yoo amma xumuradheen jira hunduma isaatiin. Amma kara foronii galcha jechuudha. Akkanatti foronii keessaa nuus sa'aatii yoo ture homaa tokko rakkoon hin jiru. Achi booda baasnee nyaachuu bichaadha isiniin jedha maatiiwwan koo. Baasee isinittiin agarsiisu booda natti mijatu waan ta'eef kinootii akkana fakkaata. Misaan ani qopheessee isiniin jedha. Haaluma gaggabaabaadhaan hojii kiyas immoo yeroon hojjedhu gaggabaabseetuman hojjedhee jira waan ta'eef iyyuu kanaafiyyuu maatiiwwan koo na jajjabeessai. Chaanaalii koo subscribe fi share fi like na godhuudhaan na jajjabeessai isiniin jedha. Fayyaa naa ta'aadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu isiniin jedha maatiiwwan koo.